Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamu guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Akkasuma guyyaa har'aallee biyyoota 20 qabadhee dhufeen jira jechuudha. Akkasumas guyyaa har'aa karaa baankiitiin illee qabadheen dhufee jira jechuudha. Baankota keessa immoo baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankii yookaan Komershaal baankii isa jedhamuun illee biyyoota 7 qabadhee dhufeen jira jechuudha. Salphumatti guyyaa har'aa karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoota 20 karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin immoo biyyoota 7 qabadhee dhufeen jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo nagaa waaqayyoo isin dagannee nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana sabskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kanaan galumaatti dhaggeeffadhaa isiniin jenna. Viidiyoon koo gabaabaadha jechuudha. Yoo kan baay'atee daqiiqaa 10 jechuudha. Isarraan kan hafee daqiiqaa 7 daqiiqaa 8 kan caale hin jiru jechuudha. Viidiyoon kun immoo keessattuu warroota alaa karaa Itoophiyaatti ergatan jechuudha. Itoophiyaan ala jiraatanii fakkeenyaaf karaa Itoophiyaa.com biyyoota 20 qabadhee biyyoota 20 kana keessa biyya tokko yoo jiraatan gara Itoophiyaatti guyyaa har'aa yoo ergatanii birriin biyya sanaa meeqa akka ta'e irra ga'uun hin danda'ama jechuudha. Baruun hin danda'ama meeqana koolee baruun hin danda'ama jechuudha. Biyyoota 20 kana keessa yoo jiraatan karaa Itoophiyaa.com biyya san keessa yoo jiraatan tarii biyya baruun hin danda'ama jechuudha. Salphumatti sanaan jedhee kanaan birrii qabasan baay'ifatanii irra ga'uun hin danda'ama jechuudha. Karaa Itoophiyaa.com illee ta'ee karaa baankiitiin illee jechaadha. Akkuma beekamu biyyoota inni qabadhee dhufe kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaan doolaarii, Hoomarri, haala Duubaa, Dirhaama, Saawud Arabiyaa, Riyaala Kuweet, Dinaara Baareen, Dinaara Joordaan, Dinaara Chaayinaa, Yoowaan Paawundi Sterlingii, Yuuroo Turkii Riiree, Ijipshaan Paawundii fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin illee kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Duubaay Dirhaama, Saawud Arabiyaa, Riyaala Paawundi Sterlingii, Yuuroo Kuweet, Dinaaraa fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Guyyaa har'aa immoo karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan guyyaa har'aarree dabalee jira jechuudha. Biyya lama ta'ee sadii qofa turre malee biyyoonni hundumtuu dabalanii jiru jechuudha. Dhugaa har'aaf kalee dheengadda dabalee jira jechuudha. Har'aan guyyaa sadii dabalaatuma jira jechuudha. Dhugaa akka torbee darbee baay'ee gadi bu'ee ture amma immoo dabalee jira jechuudha. Dhugaa baay'ee dabalee jira jechuudha. Karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachanii jechuudha. Akkuma jedhe kanarraarree biyyoota lama ta'ee sadii ta'ee tirrise malee biyyoonni hundumtuu dabalanii jiru jechuudha. Amma Ameerikaa doolaara irraa hin gahaa jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 61 fi saantiima 27 jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin Ameerikaa doolaariin tokko birrii 100 fi birrii 31 fi saantiima 50 jechuudha. Akkanittaanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 16 fi saantiima 88 jechuudha. Akkasuma immoo Kanaadaa doolaariin tokko jechaadha. Karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaatiin jechaadha. Birrii 94 fi saantiima 26 jechuudha. Kan ittaan Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 2 fi saantiima 75. Oomarri haalli tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 19 fi saantiima 15. Kan ittaan Duubaay Dirhaamiin tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 43 fi saantiima 88 jecha. Dhugaa birriin Duubaay baay'ee dabalaa jira jechuudha. Akkasuma immoo Duubaay Dirhaamiin tokko karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin birrii 35 fi saantiima 80 jechuudha. Kan ittaan Saawud Arabiyaadha. Saawud Arabiyaa Riyaaliin tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 42 fi saantiima 90. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa Riyaalli tokko karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin birrii 35 fi saantiima 06
Kan itti aanu Kuweet diinaarri tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 25 fi saantiba 81 akkasuma Kuweet diinaarri tokko guyyaa har'aa karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankitiin birrii 400 fi birrii 20 fi saantiba 81. Kan itti aanu Baareen diinaarri tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 26 fi saantiba 83. Kan itti aanu Joordaan diinaarri tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 27 fi saantiba 42. Kan itti aanu Chaayinaa yuwaaniin tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 22 fi saantiba 41. Kan itti aanu Paawundi sterlingiin tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 15 fi saantiba 59. Akkasuma immoo Paawundi sterlingiin tokko guyyaa har'aa karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankitiin birrii 100 fi birrii 74 fi saantiba 49 dhiifama. Paawundiin tokko karaa baankitiin birrii 100 fi birrii 74 fi saantiba 49 jechuudha. Kan itti aanu Yuuroodha. Yuuroon tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 84 fi saantiba 65. Akkasuma immoo Yuuroon tokko karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankitiin birrii 100 fi birrii 49 fi saantiba 82. Kan itti aanu Swiss Frankidha. Swiss Frankiin tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 96 fi saantiba 78. Koronnaan tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 16 fi saantiba 55. Kan itti aanu Turkiidha. Turkii liiriin tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 fi saantiba 05. Kan itti aanu Ijipshaadha. Ijipshaan paawundiin tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 18. Yemen rihaalli tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 66. Kan itti aanu Israa'el shekeliin tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 46 fi saantiba 41. Paakistaan ruupeen tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 56. Kan itti aanu Hindiidha. Hindiyaa ruupeen tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 85 sharafachaa oolanii jiru yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Kun salphumatti karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoota 20 akkasumas immoo karaa baankitiin guyyaa har'aa immoo baankota keessa baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankii yookaan Koomershaal baankitiin immoo biyyoonni 7 kana fakkaatu jechuudha. Kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu guyyaa hunda nan dubbadha jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beeruut jirtanii fakkeenyaaf warroota mana madaabii jirtanii jechaadha. Joordaanii fi Beeruut jechaadha. Fakkeenyaaf birriin Joordaanii dinaara jedhama jechuudha. Keessattuu warroonni mana madaabii jirtan dinaara biyya saniitti kan fudhattanii doolaarii fudhattu jechuudha. Akkasumas Beeruut yookaan Libneen irree birrii biyya sanii paawundii jedhama jechuudha. Paawundoonni irree baay'eetu jira akkuma doolaarii. Paawundiin Beeruut garuu baay'ee xiqqoodha jechuudha. Akka birrii Paakistaan akka birrii Jeemenii jechuudha. Fakkeenyaaf birriin Paakistaan guyyaa har'aa 0 saantiba 56 jechuudha. Birrii Itoophiyaa guutuudhaaf gana saantiba 44 barbaada jechuudha. Birriin Beeruut yookaan Libneen irree akkasii jechuudha. Birrii Itoophiyaatu caala jechuudha. Isinillee salphumatti doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo baay'ee jiraanu doolaarii sadii maqaa dhahee jira. Ameerikaa doolaarii jedhee, Kanaadaa doolaarii jedhee, Awustiraaliyaa doolaarii jedhee jira. Ani maqaa hin dhahiniyyuu baay'eetu jira jechuudha. Doolaariin maqaan birriin biyya sanaa doolaariidhaan waamamu doolaaronni baay'eetu jira. Isa keessa garuu kun salphumatti kan fudhattan jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beeruut mana madaabii jirtanii Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Guyyaa har'a Ameerikaa doolaariin tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaa yoo ergattan birrii 100 fi birrii 61 fi saantiba 27 irraa eeggattu yookaan assaabbattu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beeruut mana madaabii jirtanii jechaadha keessattuu.
Akkasuma immoo karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin yoo ergattan jechaadha warroonni Joordaanii Beerut madabadaabii jirtan jechaadha birrii 100 fi birrii 31 fi saantiima 50 jechuudha kanaan olee jira jechuudha karaa baankii daldala Itoophiyaatiin yookaan nigdi baankiitiin doolaariin tokko jechaadha. Kana fakkaata malee birrii biyya sanaa miti jechuudha akkuma jedhee warroonni Joordaanii dinaara warroonni Beerut yookaan Libneen immoo birrii biyya sanii paawundii miti jechuudha akkuma jedhee paawundiin biyya sana baay'ee xiqqoodha jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kanarraa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin deebinutti nagaa ta'a.